naafin inshallah fuula rabbii dura gaafa takka wal gaafanna. Yeroo xiyyaa keessatti aliyyee rabni kijiba jee yaadeen beeku takka billaalee kana qaaneessee hedduu takka. Obboleeyyan kiyya karaa sanii dhaga'anii hin beeku dhugaa nutti himinaan jira namnummaan akka isaan jiru jeen isa faarsuu ture warra keenya biratti garuu amma isaaf jechallee warra dhabe. Isaaf jechallee warra dhabeetiin jira. Maallaqa eessatti ergu jirtan hortii minuuti nurratti ergutti hin jirti amajayyoo gurbaan kun yoo si jaalate jechii tanarratti amana jaaru anali jedduu takkaan isa onna irraa jaaladde isa malee carraan meeqanaa dhufee innummaan bas kana dhufu cufa bilbila kiyyi gaafa sanii walirratti hidhannee jalaa kaasee khalaas jaartii namaati asirratti hin dawwalinaa jee nama meeqanarraa ari'uu ture nama meeqa kan na jaalatu na dabarse carraa ameerikaattillee na dabarse rabbiin jazaa isaaf haa kafalu. الجزاء من جنس إن شاء الله نمو وما فجأة مرات الدنيا تنرتي إن ستيني نقول أخي بيسا أصلوا بنجرو الدنيا ربنا أجرسيسو أما لين وأنت كعرتي جراجة شيء تيني نسقلا ماله كارشي تيجي إنه ما يورب صداتنا أقول علي يا رب أفان كنا نمني إسر دي مانجرو أفان كنا طلع توي داجي يون سر فوله والله ورب الكعبة والله بالله أسين كلامي إتشنا باسن جه حتى سايبني سابرا وادنا أسيني هي أنا ورخني دك كبجادان هذا في بني ساتس ورخني دك أنا ورخني سانجا خلاص إيجي ساول جالة تنجاني إتنا خانك إن سرنا خانم كودند ورخني معلومة إسابرة والبرا دك أنا والبراني أكسيت تيرو ميم تيري أما إديري ساني دولا في الرانكاس جولن دنيني دولاني في الرانك علي يا فاني نما بيرا نجالة تمالي أصلا درانو أني نجالة ني أني تجكنا ما تيسا كالين إسابوش علي يا رب نقول جيرين تروين نما هنغوني والله نقول جيرو تجكمالي حكمالي إسا جالة ربي الله جيرو إسا ربي الله جيرو إسا إسا مبورتيسن الدنيا كنا ربي جيرو إسا والله وكتاك قدامالي قمتشو إسا نقرسيسن namni akkamii akkana qalbii namaa cabsa nama dhugaan nama jaalatu namni arkate an dhugaan isa jaaladhe inni duun wanti firraa biloo kana godhan shaba karran jiru jee gizeeftuun tanyatti dawwalta mucaan kun si hojii jira ina hojii jira shaba karran jirre malee laal inni milkaa'ee jira inshaallah du'aa inni itti godhaa jira immoo waan namni waa hin beekne nama hin goone na godhe inni qarshiidha jaalata malee edoonu turaanuu nan jaalladha. Carraa Ameerikaan na dabarsee maatii kootinis walla dhabsiisee jette obboleettiin keenya tokko hedduu nama gaddisiisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba seensa akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha egaa ka har'a viidiyoo takka walitti deebinee jira akkasuma warroonni mana kiyyaaf immoo haarawaa taatanii subscribe gochuudhaanii nu jajjabeessaa warra nu jajjabeessaa jirtan immoo hedduu galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu jechuu jaalladha. Egaa obboloota kooyi dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko tokko dhiirumatti madaquun baay'ee nama jibbisiisa. Obboleettiin keenya kun dhiira tokko jaalattee qarshii sitti ergaa turte maatiin illee mucaa kana siin ta'ullee jedhanii turanii ishiin naa ta'a jettee wantoota dhiirota baay'ee of jala dabarsite akkasuma carraa Ameerikaa illee of jala ni dabarse jetteerti akkasuma maatii kiyyaallee isaaf jedhee wal dhabe jetteerti har'a immoo inni gatee ishii gatee kabiraa fuudhee jechuudha sirratti fuudhu jedhee waadaa naa galee kakatee ture jettee hedduu takka nama gaddisiisa dhiirri akkanatti soba jechuudha akkatti hedduu takka lapheenuu cabsa jechuudha gizee tokko tokko wanta kana hunda ishiidhaan jedhee raawwatee mucayyoo tana qilleensa irratti har'a ishee hambisee jechuudha. Namoota ishee jaalatanillee itti bilbileeni isheen haadha abbaa manaa qabdi kanaafuu irratti hin bilbilnaa jedhaani. Kanaaf mucayyoon tuni akkasuma immoo hin beektanii namni carraa Ameerikaa argate immoo hagam akka gammachuu guddaa qabu hin beektanii nama waaqayyo eebbisee rabbi ofii eebbisetu carraa Ameerikaa argata jechuudha. Kanaaf isallee na dabarsee akkasuma immoo maatii isheetinillee waldhabde. Ni kaalee waa hundumaa hidhattee jirti mucayyoon kun jechuudha. Saniin booddee immoo sirratti sin fuudhu jedhee akkuma amma sin jedhee kakatee waa hunda godheeti. Garuu immoo har'a eessaree kunoo ishii gatee jira. Irratti fuudhee jira. Ishii gatee jira. Maali warra dhiirotaa kun maali nu sobduu? Maali faga yoomisi dubartii boochistu sin? Hanga yoomiti?
har'a jireenya addunyaa tanaa jettee qarshii ishii irraa nyaattee ishii irraa xumurtee kaatee har'a immoo bilookkii ishii gootee yookiin immoo irratti fuudhuun kun hanga yoomiti ati addunyaa tana hin dhuunfattamoo rabbii kee bira hin dhaxxamoo asumatti addunyoota irratti hafuu heddanii warri dhiiraa kun yeroo tokko gaafii natti taatanii dhiifamalleedha. Warrumti dhiiraa kun warri qarshii namaa nyaattan kun addunyaa ishii boruu yaadachaa jirtu kana fafuu san yaadachaa jirtu mana keessan galgalaa san yaadachaa jirtu iddoo boqonnaa keessanii yaadachaa jirtu. Obboleewwan kiyya dhiiratiif adaraa keessan iddoo boqonnaa keessanii yaadadha. Mana keessan galgalaa yaadadha. Jireenya addunyaa homaa miti boru gannee biraa deemna. Manni keenya asii miti. Kanaaf isin isa yaadadha. Waan namaa hin tuqina, waan namaa hin nyaatina. Guruun isiniin gahu wanti namaa waanuma namaati. Fooqii isaan ijaarsistu, veellaa isaan ijaarsistu. Kama kee dalagatte saniin waaqayyo kee yoo kadhatte isaatu birkinnaa keessa sii dhufe si guddisuu danda'a sin jedha warra dhiiraa. Kanaaf wanta namaa yookiin shamarran attaallaltanii irraa nyaattani har'aa miti kan si gaafatu. Akkaataa attaallalte sanitti immoo guyyaa ati sasirraa eegattee deemtu waagaa kee hin argattu. Hundi keessaniyyuu qophaa'aa ta'a. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Maal isinii godha birriin shamarran akkatti boochistanii badee hin boochi rabbi. Maal isinii godha shamarra boochistanii birriirraa guurtanii har'a si malee fuudhu si malee hin jaaladhu si malee maaliin godhu jettanii itti fakkeessitanii qalbii nurraa raastanii qarshii nurraa guurtanii booda bilookkii nu gootan. Qarshiif nama jaalatu malees jammar yeroo ammaa dhiirri jaalala dhugaas jaalatu takkaayyuu hin jirtu. Na'aman hin jirtu hundi ishee qarshumaaf si jaalatti. Jireenya kiyya boru si waliin gaggeeffadha kan jiru nama muraasa. Parsantii 99 kan sobu qofa. Parsantii takkaayyuu kan dhugaa dubbattu dhiirri. Dhugaas hin jedha jechuudha. Kanaaf jireenya addunyaa isa har'aa tana ergisaadha jettanii haqqii namaa dafqa namaa nyaattanii boru waaqayyoo sin gaafata. Ijoollee akkasitti itti dafqitee itti dadhabdee itti beeloftee itti ifatamtee biyya namaa keessatti dafqa ishii nyaattanii waaqayyo sin gaafata. Har'aaf homtuu sin hin gaafatu namni sin gaafatu hin jiru garuu guyyaa eeggatee inuma sin gaafata. Kanaaf obboleewwan kiyya shamarranii adaraa keessan inni taallalamina adaraa keessan obboloota kun warri dhiiraa isin soba. Sobeessitti fakkeecha sobeessi hin hiikaa si hidha inni boru sirraa hiika si hidha sitti fakkaate malee si irraa hiika. Kanaaf obboleettii koo homani kaallee si hidhe qarshii kee ergine yoo qarshii na argitu malee si kaasi hidhe dhaabirraa galteetumatis kan waaqayyo kee rabbiin keessatti qabe heerumta waan ta'eef. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa obboleewwan kiyya shamarran biyya ormaa jiru jechuudha. Har'a kaa qilleensa irratti hafte ijoollee baay'eedha kan akkatti nyaatamaa jiru. Dhugaa rabbii walirraa baradhaa obboloota koo. Hedduu takka hin jaaladha jette. Carraa hedduu of jala dabarsite. Mucaa kanaaf jettee jechuudha. Wanti isheen hin taane hin jiru. Garuu har'a qilleensa irratti shiigatee jechuudha mucaan kun. Innaa waan baay'ee nama gaddisiisudha obboleessi keenya kun waan mucayyoo kanarratti hojjete. Waaqayyoon isaaf haa deebisu isaaf haa ol kaa'u hinuma argata guyyaa isaa jechuudha. Amshira obboleettii koo waaqayyo sii jira amshiratti waan hundumaayyuu amshirriisin jechuu jaaladha. Akkasuma ka obboloota koo isinillee of eeggannoo godhaa waaqayyo sinaa eegu isinin jira. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma warroonni ta'aa jirtan immoo hedduu galatooma ulfaadha. Yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isinin jedha. Har'aaf viidiyoon tiyya ishuma tanaadha. Isin fayyada jedheetan viidiyoo kanarraa waa barattu jedheetan isiniif fide isinin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti viidiyoo matanaan turtii gaarii isinin jedha. Akkasuma laayikii nu gochuu heeruu nu gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Obboloota koo akka viidiyoon kee nama bira gahaa jiru adaraa keessan laayikii naa godhaati sheerii naa godhaa akka nama bira gahu isinin jedha. Isinin jaalladha isin kabaja. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii.